hayyee na of kalchaa dhiifama naa godhaa. Egaa bilbilli kun maal akka seen taate hin beeku. Amma sagaleen yoo dhaga'ameef warri seentanii yaada koon isinitti ibsachuu barbaada. Tokko tokko naa barreessaa. Okay. Jara keenyaa dhiifama gaa. Thank you. Galatooma ulfaadhaa. Ulfina argadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Thank you. Sagaleen nagama. Okay. Ulfaadhu mar galatooma. Abdallah Muhammad bagana gaannuftan Suusii Nuuriyaa hundi keessanuu maqaa keessan waamee fixuu hin danda'u. Naaf jiraadha. Yaada yeroo baay'ee gaafa yaada jechuun personaaleetoo hin taane waan dhuunfaa kiyyaa waan natti fakkaatu tokko gaafa naasoo barbaadu gama kanan dhufa. Yeroo garuu waan gingilfamu jiraate immoo gara sagantaa gingilchaatti nan dhiyeessa. Wanuma dabarre keessa maal baranne waan jedhuun waa dubbachuu barbaade. Yeroo baay'ee gaafa warri baadiyyaa keessatti guddatanii laga gurguddaan kun gaafa bokkaan guutee corroqi guutee dhufu waan baay'ee haxaa'ee deema. Kosii baay'ee mana baay'ee ijoollees fuudhee deema. Akkuma sana immoo gaafa lolaan sun immoo darbu jalatti waan babbareedaa tofa. Waan gaggaarii warqeen faan achi jalatti hafuu danda'u sibiilli faan waan ulfaataatu hafa. Waan gaarii ta'e wantoota darban kana keessaa maal baranne waan torban lamman kana keessa torban tokko kana keessa hawaasa keenya keessatti diaasporaa keessatti ta'e kana keessaa maal hubannee waan jedhu waan natti dhaga'ame tokkoon inni har'a isin wajjin hirmaachuu dhufe. Rakkoon hin dhalatu miti. Uummata bal'aa uummata miliyoonii 50 mitiiti. Maatii keessatti haadha manaaf abbaa manaa biratti rakkoon uumama. Rakkoon sun garuu gaafa uumamu waan baay'eetu keessa ba'a. Namoota yeroo baay'eedhaaf waa kukulfatanii garaa keessaa qabantu gaafa rakkoon uumamu waan baay'ee of keessaa dhangalaasu. Wantoota akkasii gaafa agarrus baay'ee nama gaddisiisa. Gaarummaa godhuun abbaa ofiitii fi yeroon ol ba'ee waan bareedaa haasa'u ofii kootiif jecha naasa. Namni hundumaan gaarummaa gootu ofii keetiif hojjetta. Guyyaa 3 dura bokkaa guddaa tokkotu roobaa ture. Bokkaan cabbii kana keessa roobu baay'ee mucucaata. Lafa nama dhaqee jiimii exersaayisii godhu kana keessatti nama tokkotu konkolaataa isaa keessaa faranjiidha. Trunk dudduuba isaa banee borsaa keessaa fudhatee borsaa ittiin exersaayisii godhu jiimii keessa seenee ani immoo karaa foddaa utuun exersaayisii godhaa jiruun konkolaataan kuni trankiin banamee jira. Bokkaan itti garroobaa jira. Ofii kootti dhaqee gadi ba'ee cufuun seera miti. Konkolaataa namaatti bu'uun qabeenya namaatti bu'uu dandeessu garuu customer service warra jiranitti konkolaataan akkasii ala kanaa trankiin isaa banamaadha bokkaatutti roobaa jira jennaan gadi ba'anii dhaqanii cufaniif gaariin hojjedhe mitiire gaarii hojjechuu kootti nan gammade argee callisuun man danda'an ture. Ani immoo kaleessani qulfii gate qulfii konkolaataa extra laman qaba. Qulfiin kun kan kompiitaraati waan ta'eef $10 yookaan $5 kan muramu miti 180 hin mursiise. Baay'ee naare kaleessa galgala qulfii kanan gateen natti dhaga'ame maaliif cabbii kana keessa remote starterii waan hin qabneefi konkolaataa dhaqxee tokkoon kaastee tokkoon balbala cufatta. Amma qulfii kana barbaacha mana keessan barbaadaa oolee galgala har'a ganaman jiimii dhaqee paarkiin lootii keessa barbaadee dhabeen customer service dhaqee qulfii akkasii tokko gateeraa agartaniittu hin jedheen. Namatu paarkingii keessaa fidee nutti kennanaan jedhanii qulfii akkamiiti qulfii Ford Truckiidhaan jedhanii fuudhanii natti kennan jechuudha. Qulfii kun argadde. Gaarummaa kaleessa godheefan gaarummaa dheengadda godheefan gaarummaan nama qaqqabaa jechuu kooti. Namni waan facaase hammata inni jedhamu sakara. Waan facaaste hammata. Hammeenyoo facaaste hammeenyas si qaqqaba. Waan gaarii yoo goote waan gaarii si qaqqaba. Kanaaf yaa hawaasa keenya bakka jirtan hundumaatti ummata keessaniif ta'u ummata biraafis ta'u yeroo hundumaa waan gaarii hojjechuun waan gaarii dubbachuun waan gaarii lafa kaawwachuun isiniifis hin ta'a ijoollee keessaniif ta'a. Poolitikaaf jecha waan adda addaaf jecha wal arrabsuu wal xiqqeessuu wal salphisuun hammeenya lafa kaawwata. Hammeenyi sun immoo hammeenyuma argachaa deema.
namoota ani aktivistii namoota gurguddaa namoota artistoota ittiin jedhutu dubbii yeroo dheengaddaa kee kana keessa waan waggaa meeqa garaa isaanii keessa jiru waan nama madeessu akka nama tokkotti waan natti dhaga'amu waan baay'ee faan dhagee waan akkasii dhukkuba garaa keessa kaawwannee walii wajjin deemuun bareedaa miti. Kanaafin har'as gadi ba'ee wanta kana haasa'uun na barbaachiseef. Yeroo nagaa jirru waan walitti aarre akka hawaasaatti jiraate akka maalitti jiraanne gadi baanee akka amma haasofnu kanatti yoo haasofne furmaata argachaa deema. Yeroo waan mul'atu abbootiin keessanii yoo akkasii maaloon keessanii yoo akkasii akka nu gootanii maal nu gootanii waraabessa aa'uun walii jedhanii wal madeessuun gaarii miti. Rakkoo hundaa dhufu keessatti eenyuuf iyyuu bareedaa miti. Ani sheekota ustaazota baay'ee isin galateeffachuun barbaada. Waan an dubbadde na dhaggeeffattanii warri na galateeffattanii namoota gurguddaa biyya keessaa isa argeera ulfina argadha. Ulfina argadha. Isin na galateeffachuun na kabajuun suni amma makkan isin kabajaa jiru immoo anaaf rabbitu beeka jechuu kooti. Namni waan facaase haammatan jedhu sakan. Yeroon Finfinnee ture tokko Sheek Mahammad Saalaa jedhamu muftiidha. Nama galamsooti Somaaliyaa keessa yeroo dheeraaf turan. Rabbii rahmata godhuuf hamma hin jiranii dadhabaniiru. Finfinneetti mana isaanii baay'eetti deddeebi'aan ture. Yeroo hin deddeebi'u kana akkuma ijoollee isaaniitti na kabaju. Dhaqees nan bulaa achii nan nyaadhaa kabajaa ulfina guddaa naa qabu turan. Ati kiristaanaa ati islaama jennee wanti wal qoonnu hin jiru. Muftii jechuun Afrikaa keessatti isaan nama tokkoffaadha naan jedhan. Somaaliyaa waggaa hedduuf turanii yeroo biyya tokko keessatti biyya islaamaa keessatti rakkoon uumamu isaan xiyyaara bitamee fi olii gad deemanii dhaqanii araarsu. Mana isaanii deemaa ture. Jaalala guddaa naa qabu turanii ijoollee isaanii wajjinan tokko tokko barcaa gaafa goonu salaanni gaafa ga'u dhaqanii kaazaraa qabatanii deemu baay'ee nama guddaadha. Balbala bananii faa ijoolleen salaataaf fiigu ana qofaa koofaan ta'a. Si waaqeffata naan jedhu anaan jedhan. Ijoollee waan bishaan fidaa fi shaayii fidaa fi naan jedhanii kabajaadhaan na kaa'aa turan. Ati kiristaanaa deemi manaa bahi naan hin jedhe. Isaan faatu na keessatti waa kaa'ee darbe. Innaan gaaf tokko natti kaasan waa'ee amantee naan muftii hin jedheen. Namni baay'ee waan adda addaa anatti naa galuu dide waa'een amantii kun ennaan ijoollee jedhan ijoolleedhaan. Quraana afaan Oromootiin barreeffame bitaa kennaa fi gurbaa kan akka obboleessa keessaniitti ilaalaa. Finfinnee keessa rakkoo keessa ture waan ta'eef yeroo inni dhufu nyaata kennaa fi Oromoo akka keessaniitti jedhanii ijoolleetti manee jechuudha. Akka tasaa ta'e quraana sana kan afaan Oromoon barreeffame argachuu hin dandeenye jaalala sanatu na keessa ture. Namooti baay'een gaafa muftii jedhu hin beektu taata nama isaan biratti jaalala sana keessa turree abbootiin keenya ammoo waan isaan nu barsiisan egaa nama abbootiin jibbiinsa namni nama barsiisu hin jiru. Abbootiin kamiyyuu jibbiinsa nu barsiisu. Jaalala na barsiisan muftiin. Isa fuuldura yeroo biyya keessa turre yeroo dargiin ture ijoollee xixiqqoo turre magaalaa Kobor keessatti manni foonii kan kiristaanaa hin jiru kan islaamaa duwwaa ture. Gaafa ayyaanaa duwwaa ture kan kiristaanaa osoo maatiin kiyya gara musliimaatti hin dhufin dura foon islaamaa hin nyaannu. Yoo nyaatte hin xammaqamta. Dhowwaa ture. Bara dargii keessa ilaalaa. Foon islaamaa nyaachuun akka nama du'eeti. Foonni foonuma sangaan sangaadhuma magaalaati kan qalees nama nuti beennuudha. Erga addi bilisummaa Oromoo garuu biyya keessa galee 91 asitti amma gaa warri immoo kaalkuleetii godhee waggaan namicha kanaa meeqanaan jettanii immoo itti dhiphattanis jirtu 44 ta'ee hin jedhama. Addi bilisummaa Oromoo isa biyya galuu nu dhowwe. Foonni foonii nuun jedhe. Foon islaamaa waan jedhamu hin jiru, foon kiristaanaa waan jedhamu hin jiru. Sangaan sangaa biyya keenya sanga Oromiyaati. Kan qalbii jirus nama keenya. Kanaafi isa kanaan dura ati islaama ati kiristaana jedhanii addaan nu baasan sana nurraa cabsee sirba nu oofaatu dhufee nurraa cabsee kanaafi abbootiin keenya kana nu barsiisanii kana baranne abbootii keenyarraa amantiin akka wal kabajnu baranne kashalabbeen iddoo adda addaa keessa hin jirti. Kanaafi corroqi sun akkuma dhufee yaa'u wantoota namoonni kakka'aniitu keessa namaa madeessa waan ta'eef gara fuula duraatti waan akkasii kana maal gochuu qabna. Rakkoon har'a uumame boris uumamuu danda'a, iftaanis uumamuu danda'a. Maaliif namoonni rakkoo okkora uuman, namoonni bitaman, namoonni saba kana addaan diiguu barbaadan, addaan nu qooduu barbaadan har'as jiru boris hin dhalatu. Garuu nuti wal hubachuu qabna. Rakkoo sana duwwaa irratti xiyyeeffannee rakkoon sun furmaata akka argatu irratti hojjechuu qabna malee
Walmadeessuun gaarii miti. Waan waggaa meeqa garaa keessaa qabnu, waan waggaa meeqa itti rakkachaa turre, namni garaa keessaa waa qabu yeroo hundumaa namni dubbii nyaatu fuulli isaa gammachuu hin qabu. Dhukkubaan rakkata. Gaastira coggaarraa maaloo doktoroonni isin ibsuu danda'u kana. Dhukkuba adda addaatiin rakkata. Namni garuu waan qabu waaqayyoo na galatu nama nagaa fayyaa kiyya. Dhukkuban qabu rakkoo tokko hin qabu. Maaliif nagaadha yeroo hundumaa waan natti dhaga'ame gadi baannee dubbanna gadi ba'een haasaa dhaaba kamirra rakkoon qabu yoo rakkoon jiraate yeroo dhuma sana gadi ba'een haasaa gadi ba'ee irraa dubbanna waan kukkulfannee garaa keessa kaa'anne gaafa waan tokko duriyyuu hin beennaamis warra akkasiitiin abbootiin keessan kana maaloon keessan kana jedhanii inni kun nama madeessa waan akkasiirraa of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Waan akkasiirraa yeroo aarru aarii keenya tasgabboofne akka waan kana dhageen of tasgabbeessee guyyaa 2-3 ofiif kenne waan kana irratti yaada kennachuudhaaf gadi ba'e. Akkuma sana akkuma aareen hoon gadi ba'e haasa'e maaltu ta'a? Rakkoo biraan fidaa jechuudha. Al tokko waan miidiyaa irratti hin baane tokkoon isinitti hima. Kadir Martuutu sirba faarfannaadhaan hojjete yeroo 2-3 hojjete ani gaasa booddanaa duwwaan beeka. Faarfannaa fuudhee sirbatti geeddare. Ani hin beekun ture faarfannaa ta'uusaa. Fuudhee dhuma waan kana yuutuubii irra kaa'ennaan yuutuubii irra kaa'ee obbolaan keenya paasteroota faarfattoota baay'eetu natti dheekkame. Wanti kun ta'e miti keessumaan furmaata argachuu qaba. Namni kunis dogoggorri kun immoo please hamma dandeenyetti hin tasgabbeessina. Hamilee nama kanaas ayeennu gara biraatti hin deemi wanti kun jedhan qabbaneessise jechuudha. Akka nama tokkotti gadi ba'een dubbanne wanta kana. YouTube irra kan kaa'e ana waan ta'eef ati akkamitti tuubeettu sagalee waaqayyoo tuubeettu waan akkasii kana hojjetta. Faarfannaa sirbatti geeddarame sit akka godhee naan jedhanii dhiifama gaafadheen faarfattoota kana lallaboota kana paasteroota kana dhiifama nu godha. Utuun beekiin godhee garuu ta'uu danda'a garuu nama jibbiinsa faarfannaa qabu miti waan jaallateef akka godha waan ta'eef please jedheen wanta kana qabbaneesse. Gadi ba'een dubbanne wanta kana namni tokko hin beeku. Akkuma kana wantoota gola keessatti jiran waan ofii qabbaneessuu dandeenyu, waan ofii tasgabbeessuu dandeenyu, waan ofii furmaatatti kennuu dandeenyu tokko gadi baanee miidiyaa irratti haasa'uun barbaachisaa miti. Akka kanaanin Kadir irraa dubbii kana qabbaneesse obbolaan keenyas paasteroonni maqaa keessaniin dha'u hedduu galatooma na dhaggeeffattanii waan sana irra darbuu keessanii fi baay'ee miidhamanii turanii keessi isaanii cabee ture. Akka kanaan fiiksii goone jechuudha. Gara fuula duraatti waan akkasii kun baay'ee ta'uu danda'a waan ta'eef nuti uummata bilisummaatti deemaa jirudha. Uummata bilisummaa barbaadudha. Uummata rakkoo barbaadudha. Rakkoo keessa jirra waan ta'eef waan xixiqqootti furmaatatti laannee gara fuula duraatti adeemnu. Anarraallee nama biraarraallee gaafa aarii qabdan gaafa nagaa itti madda. Yeroo waa ka'u duriyyuu si beenna akkas turte maal turte jedhamee wanti walitti haasa'amu suni gara gaariitti nu geessu siniin jechuudhaafi. Kanuman isin wajjin mari'achuudhaaf waan akka nama tokkootti natti dhaga'ame kanan isitti himachuudhaaf okkora kaasuudhaaf miti warri immoo tasgabbooftanii waan hundumaa keessattiyyuu sheekonni keenya biyya keessaa biyya alaa jirtan waan hundumaa tasgabbeessitanis galataaf ulfina guddaan isiniif qaba. Waaqayyoo isin haa eebbisu jiraadha. Oromummaa jechuun isa kana jechuudha. Waan hundumaa dhufe furmaatatti laannee bira darbuun barbaachisaadha. Yaada yoo qabaattanii namni seenuudhaaf jiru tokkotu ture. Daqiiqaa tokko lama yaada keessan isinirraa fudhadheen goolabaa. Ayyee namni hin jiru. Galatooma isinis ulfaadha. Sagantaa gingilchaa 98 immoo qaanqee shoo irratti wal agarraa yoo dandeessan qaanqee shoo irratti subscribe godha. Dooftora jirtu yaada qabdu. Dooftor eessaanis hin galchuu invitation natti ergiga. Okay. Nama waaqayyoo kanarraa immoo waa dhageenya. Isinitti ergeera kunoo dooftori. Yaa Fariyaa Aliyyi qashtii teenya diisi. Bilchiginnaa yoo taate iyyuu
Isinii ergeera dooktore. Fariyaa aadde Fariyaa wajjin guyyaa tokko waaqayyoo jedhe yoo biyyatti galle barcaan isinii godha. Ani kiristaana. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 4 irraa karaanis dhugaanis jireenyis isa jedhu sana fudhadheen jira. Garuu aadaaf abbaan koo immoo musliima. Akkuma kiristaana jaalladhu kabajuun musliimas nan kabajaa gaaffii naman na gaafate. Ati kiristaana moo musliima naan jedhe. Waaqeffataa jedhee of hin sobu, musliima jedhee sin sobu kiristaana. Egaa sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltuu naan jedhaniiru ani immoo numan dhaalaa jechaan jira. Maaliif namichichi inni yeroo Yesuus fannifame sun cinaatti fannifame jecha inni haasa'e sanaaf jannata gale waan ta'eef ani sunuman gala. Hayyee akkamitti akka galchan hin dhabe dooktore kunoo isinii ergeera inviteeshinii. Gaaffii qabdu amma dooktoreen dhufanitti. Galatoomi abdii. Ulfaadhaa. Lubbuu ofii bagana gaannufte caffeeraammis adeero bagana gaannufte. Badiruun ati nama addaatii naan jedhe tarii amala kiyyaan nama addaan ta'a malee akkuma keetii Oromoodha. Akkamitti akka godhanii walii wallaale dooktore. Inviteeshinii si ergeera. Invitation sent naan jedha sirraa wanti biraan garuu hin jiru. Gaaffii yoo qabaattan gaaffii lamman tokko isiniifan deebisa. Amma dooktoreen isinii dhufanitti. Dooktoreen immoo waa'ee cabsaa isin barsiisu. Ameen. Daaqaa morkii galatoomii. Daaqaa morkii immoo isatu na babbareecha. Yeroon gingilchaa hojjedhu kan na tottolchu isa. Warri magaalaa Edmonton jirtanis bira dhaqaa. Tajaajila bira argattu. Ulfaadhaa. Zuuzuun maal naan jetti namni amantii kee keessa jiru yoo sirbee jannatan galaanaan jette ani sirbaan jiru ergiin sirba dhiise immoo kunoo waggaa meeqa ta'ee jira. Sirba jechuun garuu hiikaan isaa maal akka ta'e hin beeku. Daawwitis waaqayyoodhaaf sirbeeraa jedha. Kana warra akka gaariitti macaafa qulqulluu beekuufan dhiisa. Keessa galee deebii dogoggoraa sii kennuu hin barbaadu. Beekumsi kiyya baay'ee xiqqoodha waan amantii irratti. Amantii kam hundumaa keessa galee akkas jedha jedhee dogoggora namatti himuu hin barbaadu. Garuu bakka Galaatiyaa 7 irraa akka jedha. Sirbituun mootummaa waaqayyoon dhaaltuudha. Sirbituu duwwaa immoo hin jiru. Ejjituunis hattuunis hin dhaaltuudha. Sobduunis hin dhaaltuudha. Anaani garuu sirbita naan jedhanii namoonni tokko tokko bakkattii masaa duwwaa fidanii naan jedhu ani immoo otoo hin taane ejjituunis hattuunis jedha. Namni immoo sanarraa qulqulluu ta'e hundumaan waan jiru natti hin fakkaatu. Kijibduu jira, sobduu jira, hattuu jira. Egaa moo jannata kan galtan immoo gaarummaa keessanii otoo hin taane maaliin jedha? Araara waaqayyootiin jedha. Kanaafan jaalladha obboloota koo musliimaa, obboloota koo waaqeffataa. Oromoo wanti hin jaalladhuu fi macaafni qulqulluun jaalala na barsiise nama. Jibba na barsiifna. Jaalala waan an baradheefan jaalala sana deebi'ee dhuman piraaktisii godhaa jira malee waan addaan finne. Isattaan immoo Oromummaa keessattis kanuman baradhe. Akkaataan itti guddanne, akkaataan itti jiraanne, hawaasi keessatti guddanne hundumaan hawaasa jaalala kabajaa namaaf qabu keessattan guddadhe waan ta'eef akkoo kiyyan na guddisee akkoon kiyya gaafa ayyaana mana keenya keessa nyaati
kiristaanaafis islaamaafis hin qalama kana keessatti guddadde dhugaadha kun namni koborraa dhuftan beekuu dandeessu sana keessatti waan an guddadheefan nama hundumaa kabaja gaaffiin hin jiru rifeensi koo insha Allah guyyaa tokko hin guddataa hortee ifa waaqayyoodha galatoomi ulfaadha Abdul Haji salaamu alaikum Haji in badde erga haadha manaa fuuteetis biddeen lagatte fakkaata nu bira haadha manaa kee manatti godha kan jenne warra biddeen beettu miti isheen adeer gaaffiin hin jiru gaaffiin qabu nama summii kana sun irratti hojjetamaa jira sunis immoo abbootii seeraatiif dhiifna abbootii seeraa jira abbootii seeraa Oromoo Lawyer Association jira waan ta'eef isaaniif dhiifna abbaa seeraa mitanii uummata tasgabbeessuu uummata keenya cinaa dhaabbachuu uummata keenyaaf sagalee ta'uudha wajjin koo abbootii seeraatiif dhiifna san abbootiin seeraa irratti hojjetu caandiin hin daakamu caandiin dhagaa qaba waan ta'eef caandiin hin daakamu haroo daakeen guddadde caandiin bishaan jedhamutu jira magaalaa Kobor keessa Koboriif gidduu jira dhagaa faa qaba waan ta'eef caandiin hin daakamu dheengadda nama tokkotu baay'ee si beeknaati mucaa caandii Koborinaan jedhan akka nama nan beekne ta'uu isaa maaliin nan baree caandii Kobor wanti jedhu hin jiru Kobor Koboruma Ifamana godhaga doktore seenuu hin dandeenye xumuradheera yaadan furadhee dhufee yaada koo keessatti yoon dogoggore na of kalcha yaada mataa kootiiti yaadi kun eenyuun iyyuu ni laallatu yoon isin aarse anumaan na komadha yoon isin gammachiises anumaan na galateeffadha amantiif oromummaa akkamittiin tokkoomsuu dandeessaa tokkoomsuu dadhabneedha egaa akkaataadhuma namni itti fudhateedha overdosii gaafa waa fudhatanii overdoziin sun nama ajjeesa nama miidha waan ta'eef hunduma isaa walis hin tuqu namoonni tokko amantiidhaa fi oromummaa waa wal fudhateedha yeroo Finfinnee ture tokko baroota 90 wayii keessa churchii deemaa ture churchii Mulu Wangeelii Phaawulos hospitaalii dudduuba jiru amma achi jira ta'e hin beeku Mulu Wangeeliidha achi dhaqaa ture churchiin afaan Oromoon turre achi keessa kan turre utoo sagantaan hin jalqabin dura koree kadhaa tokko ture koree kadhaa sana keessa yeroo kadhannu nama 10 wayii nuti akka jirutti harki 98 Oromoodha nama sadii moo nama lamatu garuu Sidaamni keessa jira Mulu Wangeelii sana keessa yeroo hundumaa natti dhaga'ama afaan Amaariffaatiin kadhannaa afaan Amaariffaatiin faarfannaa innaan faarfannaa filadhaa jedhu harka ol baaseen afaan Oromoo filadha Oromoo tokkotu bakkeetti na waamee afaan Oromoo hin beeka afaan Oromoo natti naasa'u አንተ ግን ለምንድን ነው ዘረኝነት እንደዚህ የሚያጠቃናን እንጀ ማለት በርባደ እንጀ እንዴት ታዲያ የኦሮሚኛ መዝሙር እንዲዘመር ይፈልጋል እንጀ ዘረኛ አጠቀያው አንዘረኝነት ይዳመት አፋን ኮቲን ዋቀዮን ገለቴፈቹ በርባዳ እንጀ እንደዚህ ጸሎት እናደርግላለን ይሄ ካንተ ውስጥ ኦሮሞ ደበራ ነከስና እንጀ waaqayyo na galatu churchiin Mulu Wangeelii sana keessaa ga naannoodhuma paasteriitti kan afaan Oromoo jalqabe sana dhiifnee kan afaan Oromoo dhaquutti deemnee jechuudha namoonni tokko overdosii gaafa amantaa kana fudhatanii oromummaa isaan jibbisiisa garuu wantichi waliin tuqu waa'ee sana keessa galee yoo naasee waan baay'een dubbadda waan ta'eef sagantaa biraatti haasofna guyyaa biraa tokkummaa jaalalaa yoo chi jiraatte wala garraa nan dhufa inshallah yeroo dhiyootti
Okay, lakkoofsi kiyyaa galatoomaa ulfaadhaa nagaan jiraadhaa amma gaan namooti gaggalaa keessaa babba'aa jiru anis lafa hojiin deema.